Akkam jirtu hordoftoonni Gaafii Times. Har'a gaafiiwwan Gaafii Times na dhiyeessu isiniif deebisuudhaaf asitti argameen jira. Maqaan koo Meeroo Birphaayeen jedhama. Taatummaa nan yaala nan hojjedhas. Achi tahu? Buka ya? Ani gara kiyyaa komii tokko illee hin qabu. Erga biiftuu fi tolosaan mana kana dhufanii hojiin keenya jalaa qorreera dhugaa dubbachuudhaaf. Isarraa kanaaf immoo hojii mataa kootii mana qeensa shamarranii bareechuun qaba. Turtii bareeda wajjin qabaanna jeetii yaada nu hordofaa. Hojii aartii duraanumarraa ijoollummaa kiyyarraa qabee toonan jaaladha jechuudha. Haa jaaladhu yuutii malee ijoollummaa kiyyarraa miti kan gara hojii kanaatti galee jechuudha. Eegumaan guddadhee sirriitti of baree 12 fixee gara yuunivarsiitii seeneen hojii kana eegale jechuudha. Hojiin kiyya inni jalqabaa san hundaan beekamu tiyaatira daa'immanii ture jechuudha. Tiyaatira Bukurruu jedhamu isarratti hojjedhe. Inni lammataa immoo akkuma beekamu kabbitoo hin beektan hoggaa ta'e isa faana episoodii lamaan tokko hojjedhe inni tokkoffaan gadhiifamee jira inni tokko ganaa gadhiifama jechuudha. Lammata immoo amma ijoolleen hiriyoonni kiyya jiru isaanii wajjiniin guruppii mataa keenyaa uummannee siitkoomii garaagaraa hojjennaa jirra jechuudha. YouTube channel irratti gadhiisama. Maqaan isaa Awuruu Entertainment jedhama. Achirra seentanii hoggaa hojii keenya ilaaltanii waan baay'ee agartuu anas achirratti na argattu jechuudha kana fakkaata. Barnoota haga 12 Adaamaatti xumuree jechuudha. San booda gara kutaa 12 qabxiin na dhufee gara Harargeetti ramadamee ture. Achitti fayyaa nagee tureeyyuu waggaa tokko baradhee sababa garaagaraatiin asitti deebi'e. Ari'ameetii miti garuu. As deebi'ee Finfinneetti nan dhufe gara Finfinnee dhufe Adaadaatti afaanan jiraadha ishii biraa gara Rift Valley University tokkummaatti baradhe jechuudha. Isa Gootaraatti argamu achitti akkaawuntiingiidhaan bara 2021 giraajuweet godhee. Tolee iddoon dhaloota kootii baadiyyaa keessa naannoo Adaamaa jechuudha. Shawaa Bahaa naannoo Soodaree aanaa Boosat keessatti dhaladhee baadiyyaa keessatti dhaladhee iddoon ani itti dhaladhee ibsaan hin jiru, bishaan hin jiru, bishaan laga bunee waraabbannaa baadiyyaa keessatti jechuudha. Horii tiksaa naamantanis naamanuu baattanis re'ee fi horii tiksaan guddadhee haga kutaa 6 achumatti baradhee baadiyyumatti jechuudha. Haga kutaa 4 baadiyyaa manuma keenya cinaa manni barumsaa jiraachitti baradhee kutaa 5 fi 6 immoo karaa miilan sa'a tokko nama deemsisu deddeebi'aatiin baradhe jechuudha. Achi booda daa'imummaanis jira karaanis natti ulfaatee sababa garaagaraatiin gara Adaamaa nan dhufe gara magaalaa Adaamaa dhufe achitti obboleewwan kiyyaa wajjin taa'ee haga kutaa 12 Adaamumatti baradhe jechuudha. Kana fakkaata. Tole hojii kiyyarraa kanan isin affeeru hojii kan kabbitoo wajjin hojjedhe nama baay'eetu jaalata. Tokkoffaa isaan isin affeera. Nadiisa dhaan namoonni dubbisuun barbaadu hin jenne. Ana kabbadaadha bani balbala. Kabbadoota si'eedha. Baay'ee ootaan kun sadaffaan nageenyu maal ijaa jirti hin dalitu. Maaloo Ati bari iyyaan kee uffannaan kee wanti hundi kee kan nama tokkoo odoon taane kan nama dhibbaadha. Kanaafuu maqaa nama tokkotti waamamuu hin qabdu. sagaleen kiyya nama baay'eetu. Uffannaan kiyya nama baay'eetu. Iji kiyya nama baay'eetu. Siifaa ta'u siifa. Kanaafuu har'a booda maqaan kee kabbadaa osoo hin taane gara kabbadootaatti jijjiirameera. Hojii haga ammaa hojjedhe irratti waan baay'ee miti kanan hojjedhe asumaan wanni isin beeksisu garuu hojii haga ammaa hojjedhe irratti wanni nan hubadhe dandeettii akkan qabu argee jira.
sirriitti immoo yeroo itti kennee yoo haalan hojjedhe ta'e kana caalaa waan bareedaa akkan hojjedhu irratti argeen jira jechuudha. Irra deddeebi'ee immoo waan baay'ee akkuma hojjettuun dandeettiin ati qabdus cimaa deema beektaa. Sababa saniifuu hojiin haga ammaa hojjedhe irratti waan gaarii argeen jira. Irra deddeebi'ee immoo kana caalaa hojjedhe taanaan waan bareeda hojjechuu akka danda'u irraa hubadheen jira jechuudha. Gara fuulduraatti namni ani wajjin hojjechuu barbaadu akkasumas immoo baay'ee kan dinqisiifadhu Abaaboo Warqinaadha. Abaaboo Warqinaa wajjiniin odoo hojjedhee baay'ee natti tola, baay'een gammada. Karaakteriin wajjiniin deeme jedhee kan yaadu namni hunduu isuma filata garuu nama gaarii ta'u nama mararu qalloo waan ta'eef akkanuma toggaan ilaalan ijaan nama marara natti fakkaata yaadu waan akkasii odoon hojjedhee natti tola. Lammata immoo waan koomedii ta'e wayii baay'ee natti tola. Kana lamaan. Okay. Tapha kabbitoo faana taphadhe irratti dhugaa dubbachuudhaaf achirra kan jiru anaa ta'uu kan namni baay'een adda baafatee hin beeku garuu namoonni adda baafatanii achirratti qumxaa fa'aa hojjedhee waan an hojjedheef qallina kiyyaan baay'ee mudii natti qabatu baay'ee natti kolfu. Waan nama aarsuun qabu waan maamilee namatti toludha jechuudha. Anaan gama kooti akkanatti waan akkanan duubatti deebi'u akkanan hojii kanarraa duubatti deebi'u namni natti dubbateen jiru waanuma nama gammachiisudha. Tole taatummaan alatti hojii nan hojjedhu suuqii xiqqoo wayii kan mataa kiyyaan qaba. Qeensa shamarranii bareechuu fi akkasumas immoo kosmoo yookaan immoo dibata garaagaraa kan itti gurguramu nan qaba. Miiraa Niils jedhamuudhaan beekama. Agonaatti argama. Mooraa Agonaa Sinimaa keessatti jechuudha. Isiniifan bareechaa wajjin yeroo gaarii dabarsinaa isiniin jedha. Achumaan immoo wal jajjabeechuu ta'a. Sooshaal miidiyaa nan fayyadama. Facebook irra sirriittan jira. Followers san hunda qabaachuu illee baadhu garuu aktiividha Facebook irra nan jira. Instagram irras amma dhiyoo kan eegalee jira nan jira. TikTok sanuun qaba garuu akkaawuntii isaa qaba san hunda akkanatti viidiyoo isaa guyyaadhaan hojjedhee irratti gadi dhiisu garuu qaba akkaawunticha. Irra caalaa garuu Facebook irratti xiqqoo nama baay'ee wajjin wal beeka. Kanarratti wanti duubarratti na harkise darbee inuma yaala irra caalaa garuu kan irratti hojjechuu barbaade jechuudha. Viidiyoo hojjechuun koo erga nafnee waan ummataaf barumsa dabarsuu waan barumsa namaaf ta'u waan namni tokko kan hin beekne kan na bira jiru jira miti waan akkasii fakkeenyaaf seenaa irratti seenaa nama tokkotti irratti fakkeenyaaf amma haaluma teechuma naannoo Finfinnee maqaa isaanii fa'aa kan jijjiirame waan adda addaa waan seenaa waan Oromoo kan duraan irratti jechuudha waan tokko dubbisee isa gara viidiyootiin qabadhee dhufuu yaada qaba. Kanumaaf malee hojjechuu jibbee miti gara fuulduraatti viidiyoota garaagaraa achirratti gadhiisuun koo naaf hojii yaada. Amma kanarra jiru akkuma dura isin kaase jechuudha. Guruppiidhaan gara Our Way Entertainmentiitiin sitkoomii garaagaraa kan hojjenne jira. Inni YouTube chaanaalii keenya irrattis gadhiisne jechuudha. Our Way Entertainment irratti sanirraa kan hafe immoo TV OBS irratti dilbata sa'a booda yeroo hundaa hin darba jechuudha. Hojiileen amma darbaa jiranis jiru. Hojii haaras immoo kan itti jiru kan hojjechaa jiru jira waan ta'eef achirratti akka nu hordoftan asumaanan isin affeera jechuudha. Okay, yaa akkuma dura isiniin jedhe ani baadiyyaatti naladhee guddadhe. Naannoo keenyatti Amaariffaa wanni jaamu xiqqishumallee naasamu hin beeknu wanna takkaalee jechuudha. Kutaa shanirraa kaasanii nu kennamaa ture garuu
afaanicha waan hin beekneefu barumsichas afaan Amaariffaa seeraan hordofaan ture jechuudha. Aganii gara Adaamaa dhufutti waan nan beeku hin qabu ture. Adaamaa dhufee wanni nani Amaariffaa wajjin ta'e waan baay'een na mudate. Isaan keessaa tokko naannoo keenyatti ashaboon soogiddaan qofa beekama. Ashaboo wanna jedhamu tasumallee barumsa irratti dhagee saayinsii irratti way keemistii irratti fa'aa ogaa barannu soogidda ta'ee odoon ta'ini ashaboodhaan baran. Adaamaa dhufee yoo akka kiyyaane ashabooni afaan Amaariffaatiin natti fakkaata. Afaan Amaariffaatirraa ergifatanii waan achirra godhan natti fakkaata ture. Suuqii dhaqee roodee ashaboo sixanyiin jedhee namichi numa dhaabbatee numa nalaala dhaabbatee waan beeku hin qabu. Ashaboo sixany ምንድነው የምትለው jedhee raawwatee warra cinaa gaafata. Bakka odumaa waliin galiin akka tasaa namni afaan Oromoo beeku nutti dhufee ashaboo naa kennuu dide jedhee itti himnaan eegasii afaan Amaariffaatiin itti himanii bitadhee galee isiniin jedha. Inni mudannoon kanaa wajji wal qabatu. Waan baay'een ta'e yaaf warra yeroo biraa haasofna. Jireenya magaalatii fi kan baadiyyaa waggaa wal bira qabee ilaalu uumaa gaaffii hin qabu jechuun waan nani baadiyyaatti argee waan addaati. Jaalalachi jiru akkamitti akka namni waliif yaadu balbala walitti cufatteetii miti kan ta'e jechuun asii yoo wayii dhabame achi dhaqxee seentee nyaatta naannoo keessa jechuudha. Manni hunduu manni naannoo san jiru hunduu manuma keeti uumaa gaaffii hin qabu jechuudha. Baadiyyaa jaalalatu jira namni baay'ee wal jaalata baay'ee wal gaafata. Ani erga magaalaa dhufee kanan argee adda addatti cufattee teecha keessattuu immoo Finfinnee jechuudha. Dhugaa Rabbi ani amma safara keenya keessatti namicha baala suuqii tokko qofan beeka kanan kaardii irraa bitadhu qofa jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Balbala hin cufattaa hin baataa hin galtaa oggaa namni du'e qofa baga si jalaa du'e sin jechuudha gara mana keetii dhufan jechuudha. Kanaafuu haaluma jireenyaa tokko tokko mijeeffachuudhaaf waan hundaafuu magaaluma wayya jechuudha malee gammachuun baadiyyaa keessa jiru eechumattuun argamu. Dirqama jiraachuudhaaf filachuu qabda ogaanaan jette magaalaadhaa kanaaf anas dhufee garuu baadiyyaan adhaalas jiraachuu hin danda'u bakka hin obsu dhugaa yeroo hunda nannaqaa yeroo hunda dhaqee ilaalaa beekon baadiyyaarraas adda fagaadhee yeroo xiqqoo ogaan ture natti ulfaataa nagara kiyya wantoota achitti dabarsitu jira yaadannoo baay'eetu jira. Waan biraa miti bara waanuma qabdu san irratti waan xiqqoo daddabaltee akka sirriitti mul'atu goota malee waan haaraa san hunda waan akkanatti na jibbisiisu hin qabu. Garuu jira immoo ani meeroo miti tasuma meeroo irraa na balleessee waan biraa nama biraa kan na fakkeessu wayii waan akkasii san hunda hin garuu haala bareeda ta'een salphumatti waanuma qabdu irratti waan xiqqoo itti daddabaltee ogaa dibattee san hunda komii hin qabu. Wanti itti dabaluu barbaadu wanti dhumarratti isiniin jechuu barbaadu akkuma dura isinii kaasee waan gaggaarii hojjechaa jirra sitkoomii afaan Oromoodha jechuudha. Isaa Awurwee Entertainment irra galtanii subscribe nu gootanii akka nu hordoftanii akka nu jajjabeessitan asumaan dhaamsa kiyya isinii dabarsa. Akkasumas immoo mana kiyyas miiraan ilsis dhuftanii akka na gaafattanii asumaan dhaamsa koo isinii dabarsa. Kan biraa immoo kanan isiniin jedhu YouTube Gaaffii Times irra galuudhaan share subscribe godhuudhaan viewinsaa akka baay'atu gochuudhaan akka jajjabeessitan asumaan ergaa koo isinii dabarsa. Akkasumas immoo sagantaa keenya har'aa kana nu gargaaree akka nu waraabbii keenya haalan goonu kan nu taasise Game Zone Kaasaa Grand Mall akkasumas immoo sagantaa keenya har'aa kana akka nu haala kanaan bareechinee waraabnu kan nu gargaaree Game Zone Kaasaa Grand Mall darbii afuraffaa irratti argamu akka dhuftanii taphattan asumaan isin affeera. Iddoon argama isaa Meksikoodha naannoo Gannat Hoteelii jechuudha. Dhuftanii Game Zone kanas akka daawwattan gamanumaan isin affeera. Waan nu faana turtaniif galatoomaa baay'een isin jaaladha. Nagaan naa tura.